wallaggaa afur dubartii wallaggaa jechoonni ishii hedduu mimmi'aawa yeroo siyaamtu murtii koo siin jetti so garaa dhaa nama gooti afur okay dubartiin tuni hundigaa keezii mataa ishee adda addaa qabdi murtiin afuran kana keessaa naannoota dubartoota kanneen keessaa dubartoota kan filatee haadha manaa godhata dubartii eessaa okay يعني بريدة إيه خضراء يا ديزن ديسي أما خنا رفع فوكس قدي أوكي أوكي أيه عندي من الرأي قال جاني مري أيه مرجعتي سنة نقل جوان سيراي له أوكي عندي من الرأي قال أنا جارتي هرجيتي أنت لا هرجيتي تقولاga خيّ أنا قافت مالي أكمرتي أكجندومت أكنا مخالتي ميتي خيّ أولاga ريف أما أكاتا دبرتوني خل اوكي سي مفتين اوكي حلال جينا ميبي مو اني مسلمه ان شاء الله يو بلتي تبرافولون جراتي انا ما كستي لي ادم تبرافولون جراتي خطا افري سدي امتي ما ارجي مالي افر يا ارجي مالي سدي امتي سدينو يتدبلديت نفغور داسي جوي اوكي هي مرجفيس اوكي فارست فور وني عندي من الراي قال Okay, hiya, thank you. Asirratti ammas gaafii biroo murtii yeroo amma keessa jiru tanatti haala amma miidiyaanis qool qabatee dubartii fi dhiirtilleen heddummaate kanatti miidiyaadhaan namni akkana badee keessatti dubartii fi dhiiraa fi dubartii eenyutu irra chiit godha. Eenyutu irratti ilaallata yeroo ammaa tanatti akka keessa jirrutti jechuudha. Personal gootee yeroo keessu akka keessatti yeroo agartee gaa waan agartees yaa namoota jooso guddaa geessu yeroo ammatti kamtu irra chiit godha dhiiraa fi dubartii akka keessatti. Kana osoo gaafatin atu ni beektu. Maaliif naa deebis dubartoota keessattuu dubartiin Oromoodha baay'ina ni qabdu chiit godha gaafa jettu bultii keessa na gaafatu jirtaa mire? Yaa bultii keessa jirtu irra hedduun manaawota deemtuu miti ni beekta dalagaa illee fageenya maybe takka ta'e fageenya jiraatan tahuu malaadha sunillee malee ni jira miti dubartiin Oromoo kabaja qabdi naamusa qabdi gaarii hedduu keessa hamaan jallaadhaan hin jiru jechuu miti malee yoo chiit godhuun ni jiraata ta'e dhiirumaa godha haa fuudhus bakka biratti haa qabaattus ala malee dubartiin Oromoo osuma balaan tun buute akka nutiyaan akka namni yaadu akka immoo alaalaa lama osoo hin ta'in osoo bultiin qabaatiin abbaa feetee hojii haadannastu abbaa feetee hojii haa taphattu osoo bultiin fuudhiin miidiyaa irratti waan barbaadatu ta bultii eega qabaatte garuu jireenyi isii mana waan ta'eef kana dubartiirraa silaachi qabdi hedduu takkaan galatoomsichuu barbaada dubartoota Oromoo hundaaf kabaja ani nama haadha fi hedduu malee jaalatu ani haatiti abbaa malee na guddiste moo harmeti hedduu jaaladha sa'aatii 24 keessatti osoo yeroo tokko isiin dubbisin ooluu nama dandeenyadha namni haadha fi kabaju dubartii tamiifuu kabaja qaba dubartii mana waan jaamuufu kabajaan qaba yeroo hedduu tarii ana dubartoota hojii taphatu na arguu dandeessa akki asitti na yaaddus kabiraa ta'uu danda'a ani ammoo keessi xiyyaaf an kabiraati because real life fi social media life adda adda man dubartoota Oromootiin hangafee dubartii addunyaarra jirtu kanaafis kabaja guddaa kan qabu Osmaaniin himuu fi barbaada alayhi salaatu wasalaam rasuulli keenyalleen haga lubbuun keessaa baattoonni isaan dhaammatan dubartiin amaanaadha. Okay, gaafii takkaan si gaafadha. Jaalallee qabdaati. Jaalalleen tanteetuni biyya garagaraa jiraattan. Yeroo biyya garagaraa jiraattan kanatti qormaata wayii dhiyeessitaafati. Hiriyaa keessaa ta'uu nama biraatiin nambara kanitee fi barreessii fi nama kana akka lallaaluuf goota. Amma dhufeetiin ani itti barreessa jaalallee kanatti. Waliin fuune beekisin jaalallee namaati akkan jaalattu. So yeroon barreessuuf kana waliin barreessineeti hokkofalchiisnee akkamii firii jirtaa yookiin jaalallee ni qabdaa hin jaan lakki hin qabuu naan jetti. Ati immoo nama fuudhuuf yookiin nama kana pilaana guddaa karoora waliin qabdu. Namni sun screenshot godhee sitti erga.
yeroo tanatti ati teekstii godhuuf jirta ishii tanaaf teekstii immoo siin deebistu isaa baala jaalatta siin deebistu mucaa saniif immoo ni deebistiif nama saniif deebisuuf jirti so ogguu mucaan sanii lakki hin qabu kanaa jettiin murtiin bikka kanatti maal murteessita iskiriinshuuf sanis yeroo agarte yeroo sanitti nama kanaan maal jettaan fuuldura abdii waliin jiraachuu nama kanaa waliin ni qabda akkami bira dabartu waan kan First of all, jaalala qabeenyatti illee nama amanurraa dubartoota biyya biraa jiran keessattuu akka ijoollee amma dubartoota bakka biraa jiran baay'inaan naasooyitee waan akkasii sanillee nama qabu namni jaalladhu yookaan jaartiin tiyya sababni nama biraa ni dubbistee yaaduuf jiru isitee nama biraa dubbistee yookaan teekstii kiyya hin deebisne taanaani sababaan kaa lafeen furadhaan osumaan arguu teekstii sanuu hamatti hin furadhu. Maybe waan tokko irratti biizii taateeti. Maybe immoo wayii godhu jirti. Takka telefoonaa bira hin jirre jeetiin keessa kiyyatti if amansiisa. Maaliif akka namaa hin yaadneef akka anarraan hin taaneef. Waliigaltee gootee waan kana saayibuma keetiin itti ergita fakkeenyaaf. Yaa chee goosii. Uumamaa gizee na uumu namni akka na hogganuuf yookaan personal life keessa namni akka seenuuf silkuma sanuu itti kannee gara nama sanisitti ergutti wanni nageessu sun baala gummaadhaa siin jechuudha. Jalqaba waan wayyoo irra shakkite yoo. Bikkumaan isii itti shakke sanitti waan ishee wajji qabu kat godha malee nama biraa itti ergu yookaan fatanaa akkasii irra barbaadu narraa waan eegamu. Taateen kun taatee haa jennu. Agarteetillee jaalallee hin qabu yoo jetteen amma tatanaa dhiisi maybe taatentu yoo nifis irra kataatu taate maal gootaadha murtee akka murteessita nama kana hin dhiistamoo lakki jetteeti waliin itti fuftaadha gaafiin. Harkaa ijaa lakki kijibaa jetteeti amansiistee bira kuttaa. Because ni jaalatta nama kana waan jaalattu jecha. Nama kana yoo jaalatu. Sababa malee wayi jaalattaare. Sababa malee wayi jaalattaare wayi jireenya hojii qabaataare. Relationship bultii haa ta'u maalis nama kana sababa malee wayi hojii qabaata. Baay'ee. Janti yalle gatari. Sorry. Ayya murtii maal jette? Buuru marraa'u niitoorkii qaqqabanatti fakkaate. Ayya. Dhagoo jirta amma? Hin dhagaa. Yaa laal amala kiyyarraa si uume kana namni ana beeku kana beeku ni beeka atillee akka bartuuf waan akkas akkasiisan uumama kiyyarraa rabbiin akkasitti hin uumne. Ammoo akka caalaati ta'ee rabbii uumurraa akka keessa kiyyaatiin isaa dubartiin jireenya kiyya dhuftu hamtuun taatu niin beeka because namni shakkiin jalqabarraa hojii sheexaanaati. Wanni shakkii si geessu hin jiru. Ati walitti dhuftuun sunis nama jaalattuu fi nama amantuudha. Mitiire eega sun jiraate eega waan dhiira tokkorraa harkattu si biraa ni harkatti ta'e yeroo kanataaf ta'e jireenya kee wajji qabdatee wanni shakkii fidu shakkii waa gizee hedduu wayii balleessiti jechuufi. Ani akka dhuunfaa kiyyaattiin malee akka nama bakka biraa bu'eetii miti. Shakkii wayii balleessiti waan shakkii fi waan akka hisanis ani bilbila. Namni hedduun amma dogoggorri inni godhu yoo ilaaltee jiraatte gaafa relationshipii keessa seenee bilbila walii hordofuu miidiyaa hawaasaa walii hordofuu by the way na keessatti hin uumne kana warabbii anumarratti hin uumne. Kanaaf waan inni fi keessaa hiyyaaf hin qabneef maybe natti wanni ati jette kun fail godhuu ooluu hin danda'a. Thank you. Okay. Kitaddu. Garuu akka nama biratti nama biraatu beeka malee anaa miti. And then shakkii wayii balleessiti jalqabuma nama sii ta'u filatta. Nama kana osoo steeppii murteessuutti hin dura osoo bilbilaan hin ta'in fatanaan ati qopheessitu yookaan ulaagaan ati kaattu ni jiraami nama sana eegalaaltee booda maaltu shakkii fidere jireenya wanni kun jireenya irratti qoosaan hin jiru. Jireenyi
jireenya. Kanaaf jireenya irratti akka miidiyaa hawaasa irratti qosnee namoota hojii taphan jedhu kanaa miti jireenya. Thank you. Okay, galatoom. Nama tokko daawwattoota irraa silaa bilbila biraatiin asiin si dhageessa. Daawwattoota keenyarraa fi akka hiriyaa keenyarraa gaafii wayii qaba. Yoo hayyamamaa taate nama kana galchinee gaafii isaa irraa kunuun. Okay. Garuu laa asumaanii waa siyaadachiisuu barbaada. Wanniin ani hin qoosneen gizee hunda. Okay. Leksiyooti hayyee bareedadha. Akka kana jetteeti nama san fiddee as biratti na wajjin wal dubbisiisuuf. Lakki Alexi. No. Alexi gaafii ta'e gaafachuu ni dandeessa ammaan tana. Hayyee galatoomi abdee jalqaba irratti dameen akkasii kun miidiyaa kana irratti hojiin akkasii kun Oromoo biratti baay'ee baratamaa miti. Namoota bashannanaanis haa ta'uu jiruuf jireenya keessatti muuxannoo qaban wantoota hojjetan irratti yaada akka walii qoodamuuf interviyuu yookaan gaafiif deebii ati gochaa jirtu kana nan dinqisiifadhaa. Kana caalamoor bal'istee bilcheessitee sadarkaa miidiyaa guddaatti akka guddistu abdiin qabaa. Jabaadhuu. Thank you Alex. Itti aansee immoo gaaffiidhuma bashannanaa keessaa jechuudha. Okay. Waa tokko murtii gaafachuun barbaada. Wanti sun maal seeti? Fakkeenyaaf dubartoonni yeroo ulfaa waan kajeelan ni qabu. Jechuun wayi feesisa waan nama kajeelchisu wayitu jira miti. Dubartiin ulfaa callisaniituma kan raafuu kajeelan jiru, kan nyaata kan dhugaatii kajeelan jiru. Yeroo ulfaa miirritti dhaga'amuu fi fedhiin jaraa yeroo tokko kan biyyee nyaachuun kajeelee kasala nyaachuun kajeelee kan jedhan faani jiru. Ayyee. Dijjirade. Fakkeenyaaf murtiin haati manaasaa ulfadhaa jennu ulfa baatii 6 baatii 5ti. Ayyee. Murtiin dubartii kana haadha manaasaa baay'ee jaallataa mucaasaa kana argachuudhaaf baay'ee jira miti hawwiidhaan eegaa jira. Osoo ulfaan jirtuutu haati manaasaa ani ati dubartii ana caala bareeddu fiddee wajjiniin ciistee arguuna kajeelchise. Yoo kana gochuu baatte isin ajjeesaa mucaa garaa koo jiru kanas nan ajjeesaa. Amma gaa murtiin mucaa sanas baay'ee jaalataa. Hanga inni dhalatu eeguu dadhabee baay'ee eegaa jira. Murtiin fedhii haadha manaasaa kana guutuudhaaf dubartii isii caala bareeddu fidee wajjiniin ciisamu haadhaa fi mucaasaa kana du'aaf kennaa waan jedhu silaa nuu gaafatte. Thank you. Galatoomii Alex. Thank you. Murtii. Alex gaafii dhagaasee dhageessee jirta. Ani irra siin deebi'u gaafii tanarratti deebisaan kee maali? Haadha manaatii fi ilmootee wareega baasta moo carraa kan fayyadamte? Haadha manaan kan jaaladhuuf ilmoo akkamittiin sanuuta ulfaa garaa qabdu akkamittiin wareega baasa jechuun isiinuu waan san maybe yaanni akkasiin dhufuuf yeroo hedduu dubartootaa fi yaanni isiidhaa dhufu waan garagaraa maal fidiidha sun rakkoo miti. Then yoo yaada san dhuguma haa ta'u ta'e fideetiin nama san dhuguma amma ati dhugumaan nama kanaa hojii akkana ta'e naan jette jeetumaan gaafadha. Manaa bujjirta wanni kun saahiruma jeetiin gaafadha. Ayyee. Dhagoo jirta? Gaaffii maal hin barbaachisu laal gaaffiin kiyya kallattii. Kallattiidhee daareettiidha gaaffiin isaa. Laal waa lamatu jira. Waa lama keessaa tokko filattama. Yoo keetiif deebiin asii kannu osoon muslima ta'uu baaddee dhugaadha jechuu dandeessa. Jaartiin xiyya haati manaa kiyya muslimaa nama waan akkasiisan yaaduu miti. Nama waan sadarkaa sanitti yaadu qoosaaf inni jawufaniif ta'uu danda'a. As keessatti garuu reyaalitiin jirtu nama muslimaati. Namni muslimaa osuma waan barbaade hawwee keessi isaa waan barbaade fedhe daangaa isaa haame qaba. Nafsiyyaa ifii bakka itti qabu qaba waan ta'eef isiinuu hin jettu anillee hin godhu waan ta'ullee miti deebiin kiyya. Hin godhuudha. Gabaabumatti hin godhuudha. Hin godhuudha yaa gabaabumatti. Hin gootu taanaan garuu
miira dubartiin ulfa taatee waan isii barbaachisu sana argachuu baannaan wanta murteessite ni gooti.